Hashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota raadii fuuddi chaayinaalii baga nagaan dhuftanii gara chaayinaala kootii horri haarawaa taatanii sabskraabii godhaa maatii koo ta'aa jedhaa galatoomaadha hundi keessanuu warri kanaan durallee maatii koo taatanis galatooma hundi keessanuu amma viidiyoo haara qabadhee dhufeera viidiyoo haarofni kiyyaa lukkuu kanan daaqoo ittoo isaa hojjechuu hedaa agaa uma viidiyoo kanaan afaana turaadha galatoomaadha amma addaan babaafadha yookaan lukkuun diqqoo yeroo namarraa fixaa kanaafuu haala salphaa miti nu barbaachisa kaa yeroo tokko tokko godhachuun baay'ee gaariidha baay'inaan yeroo ayyaanaa irra hojjetama anis hadhamee mana kiyya keessatti dharraanaanumaan nan hojjedha jedheeti achumaan immoo maaf isiniin qoonne jedheeti nafaana turaadha galatoomaadha. ammallee luka isaatiif nu addaan yaafadha akkanaa tolutti amma nan dhiqadhaa sirritti dhiqamuu qaba lukkuu sirritti hodhiqame hoyyaa baay'ee tokko sirritti qulqulleessinee irraa coraa isaa kan coomaa ta'ee kan ta'e kan inni ofirraa qabu irraa sirritti baasnee yeroo san gaarii namaa ta'aadha. amma loomii kootiinii ashaboo fi loomiitti godhee sirritti dhiqaa achii ka'ee immoo haga daqiiqaa 30 nan bishaan keessa kaa'ee akkasumatti nan tursiisa amma shunkurtiin kiyya bilchaatutti akkasumatti loomiidhaanii godhee ashabootti godhee akkasumatti keessa tursiisee booda immoo dhiqaa qulqulleessee baasa. amma shunkurta koo qopheeffadheera disii naqadhee amma nan bilcheessaa amma inni bishaan fixatee jedhu kanuma tursiisa amma immoo ginjibilaa fi qullubbii adii zayitaa fi sooqidda xiqqootti godhee sirritti akka naa bullaa'uu fi nan daakkadha kan daaqoo kootiif naa ta'u amma argitanii sirritti bullaa'ee jira shunkurtiin kiyyas bishaan fixateera amma zayitatti godhadha yaa zayita haguma shunkurta keessaniitti godhattanii haga baay'inna isaatiini amma immoo barbareetti godhadha amma akkanumatti sirritti hamma inni bilchaatee
sirritti akka nun gubnee fi sirritti bilchaatu qaba. Suuta ibidda jala hir'isnee irra haa turu. Yeroo inni amma zayita ofumaan ol tufee inni gubbarratti ol tufee jedhe yeroo sanii lukkuu keenyatti godhanna. Amma argitanii amma dadumaanii zayita gubbarratti ol tufaa jira. Kanaaf akkanuma suuta ibidda jala gadi hir'isne akkasumatti hojjennaa. Kun zayitni amma gubbarratti ol galaa jira. Kanaafuu biyyatti faa kasala suuta gannee kasalaan hojjennaa. Asitti waan hin jirreef ka amma lukkuu kiyyammoo akka subuu keessa naa seenuu fi akkanatti muree nama bareechifadha. Yeroo sanii immoo keessa seenee yeroo nyaannu foon isaa ni mi'aaya. Amma itti godhadha. Kun akkuma argitan kana amma qullubbii adii fi ginjibila kiyyeetti godhadha. Isallee yaa haguma baay'ina handaaqoo keessaniitiin itti godhattanii amma makallashaa itti godhadha. Kororimaatti godhadha. Amma bilchaataa jira. Amma kororimaatti godhadha. Maajiillee itti godhadha. Amma suutuma bilchaatee ga'ee jira. Handaaqoo dhiifama killee kiyyallee akkanumatti addaan babbaqassee akka suugoon isaa keessa naa seenuu fi akkana hoogootanii baay'ee bareedaadha. Argitan kana amma kunoo lukkuun kiyya ga'ee jira. Nagaan naa turaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isinirra haa jiraatu. Dhiifama dhadhaa xiqqoo dhumarra itti godhadhaa dhadhaa kana. Hayyee nagaan naa turaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti baay'ee.